wanti takka jiruun barbaada. Mootummaan kun dongora dabalaa kan deemne ergaa dabarsuun barbaada. Ibsa dhiyootti baasan keessatti dongora guddaa tokko dhageen jira. Mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa wal taanetti rakkoo Oromiyaa keessa furra jedha. This is extremely dangerous. Humni mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Kuni ummatoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne kaabsisuudha. By no means should the Amara regional forces be allowed into Oromia. By no means. Warri kana godhu of eeggannoo guddaa godhuu dhaban. Walin sobnu, walin dhoysinu. Ummatoota lamaan jidduutti sababa mootummoota dhufaa dabraatiin gadoon jirti. Arrallee gadoon sun jirti. Yeroo itti gadoo san gatteenyee ummanni Oromootiif Amaaraa hoggansi Oromootiif Amaaraa itti furru malee yeroo balaa ibidda Oromiyaa keessa jiru irratti humna Amaara keessaa hidhate finne furre jechuun ummata Amaaraatiif ummata Oromoo wal fichisiisu. Oromoo sin fayyadu, Amaara sin fayyadu, mootummaa federaalaa sin fayyadu dhaabaan irraa jechuun hin barbaanna jechuudha.